Harka fuunee akkam jirtan daawwattoota OBN Gaammee ijoollee qaqqacalee mul'atee gadi nagaa fayyaadha namaa xiqqaa guddaan aalii ollaan gaaboroon keessaa alaan nagaa jirtanii egaa arraan tana guyyaa ayyaanaatii bikka jirtanitti baga geessanii isiniin jechaadha nama jabaa tokkoon harkaa qabaa maaltu harkasaa jira laata waan irraa eedaniif anis waa irraa qabaddeetiin dhiiro as keessoo maaltu jira jecha guyyaa irraa immoo waanuma qabnu wajjin unachaadha ayyaanas kabajaadha bikka jirtanitti irra deebinee ammas baga geessan isiniin jecha waan kurfeeffannee qabna hanga xumura qophii teenyaatti nu faana turtii gaarii. Tole hunda dura guyyaa ayyaanaatti baga geessaniin isiniin jaa. Isinillee baga geessanii. Baay'ee gaariidha. Meegaa dhaloonni eenyu laataa jaaniitti isin daawwachaa jiranii maqaa keessi gaggaafachuudhaaf maal defuun ittiin himne jaanii warreen muddamaa jiraniis ni jiru. Ansi beekaa dhaloota wajjin wal barsiisuudhaaf maqaa keetirraa eegallu. Tole gaani maqaan kan koo akkuma beekamu Abbaay Baqqalaan jedhama. Wajjaan kan koo barreessaa kitaabaatii mana barumsaa Maqii sadarkaa tokkoffaan baradha. Godina Shawaa Bahaa keessattan argamaa jechaadha. Kanaaf kitaaba kana ergan barreessee waggaa 2 tureera jechaadha. Tole Abbaay Baqqalaa baay'ee galatoomii kitaabni arraan tana barreessitee nutis irra barbaannes arganne Kuusaa Walaloo dhugaa hubachiisaa dhaloota jaa. Tole kitaaba kana dura kitaabota meeqa dubbiftee jirta? Kitaabota dubbiftee keessaa kan akkaan jaalattu qabda? Kitaabota hedduu dubbiseera, kitaabota eebbisaa fa'aa dubbiseera, kitaabota iyyeenyaan barraan kitaabota kanneen akka Naafiyaad Bajigaa fa'aa isaan dubbiseera. Qaamaallee wal beeknaa jecha jarreen kanneen qaamaan waliin beeknu malee kitaabota isaanii keessaa baay'een jaaladha. Tole baay'ee gaariidha. Kitaaba Kuusaa Walaloo kana barreessuudhaaf Abbaay maal tokko kaase? Egaani wanti naka kaasee baay'eetu jira haa ta'u malee egaa isaan keessaa akka bu'uuraatti kana fudhadhu duraanii ani wantoota akkana ogummaa akkana manneen barnoota keessatti nan qaba ture haa ta'u malee barsiisaan Abbaa Gumii Miiliimiidiyaa mana barumsa keessatti Mustafaa jedhama barsiisaa Mustafaa jedhama. Haa ta'u malee barsiisaan kun gumii kanarratti na hirmaachise gumii kanarratti cimina kootan agarsiise ciminni koo erga ifatti ba'ee mul'ate booda dandeettiin adda akkana keessa jirutti ifatti ba'ee mul'ate jecha dandeettii san immoo dhaloota boruu san abdii boruu isa sanan hubachiisa jeesanan wanti an argeessan wanti an qoradhe san dhalootan hubachiisa jeetanan mata duree kitaabaa dhugaa hubachiisi dhaloota jedhe. Dhugaa hubachiisaa dhaloota akkamitti hubachiifna? Maaliif hubachiifnoo meeqa nu godhisinis? Amma dhaloota maaliif akka hubachiifnu? Maalumaaf akkas jettee iyyatu? Dhugaa hubachiisa dhalootaa wanti jedheefi kitaaba hedduu dubbiseera. Kitaabotan dubbise immoo akkuma argitan kana isinitti himatan jira. Kitaabota kanneen keessaa dhaloonni wanta irraa baratuu fi wanta dhaloonni abdii godhatu tokko hin jiru jechaadha. Kanaaf dhaloonni immoo abdii horatuu qaba. Akka abdii horatuuf immoo dhugaa hubachiisi dhalootaa jedheen namoota kamii namoota dandeettii qaban sanniini. Namoonni dandeettii qaban sunniin kitaabni kun sirriitti isaan tajaajiluu danda'a jechaadha. Yoo kitaaba kana dubbisanii dhaloota boruu san abdiitti horuu danda'u jechaadha. Sanifaan mata duree kana moggaase. Waa malee miti wanti qabarraa maaliif barreessite kitaabumaa? Kitaaba wanti ani barreessee fi wanti na keessa jiru kan immoo beekumsa kan koosan immoo ajjeesoo osoo hin ta'in dhaloota boriitiif abdii toru jechuudha. Abdii akka toruu fi dhaloonni sun akka waanarraa hubatan waa an argisan akka arganii fi waa fuulduraa jiru san maal akka ta'e akka hubataniifan isaaniifan kana gumaachee. Tole daawwattoota keenya Abbaay wajjin turtii taasisaati kan jirru bitaa xiyyaan hiriyoota isaatu dabiratti argama gara mirgaatiin immoo haadhaa fi abbaan isaa nafaana jiranii ammallee itti aananii barsiisonni isaa nafaana jiranii waa'ee amala barataa Abbaay akkaataa dandeettii isaa waan barataa kaan keessaa adda godhu waan irraa baratamu waan isaan kana hundaa booda cuunfee irraa kara keessan isiniin gaa waan kurfeeffadhu waliin hallallota hangasitti ammoo ammas guyyaa ayyaanaati ayyaana keessa waan nyaatanis waan dhuydaniis waliin unachaatuma ayyaana gaarii isiniin jenna Abbaay nafaana jira ammallee nafaana turtii gaarii. Tole kitaabni Kuusaa Walalooti. Inni immoo walaloon mataan isiitu aartiidha. Aartii. Aartiin siif maali? Aartiin anaa fi qaama.
qaama yoon isin jedhu qaamni tokko yoo hir'ate akka hanqinaatti ilaalla miti. Aartiin kun yoo hin jirre immoo anaaf akka hanqinaatti ilaalla. Maaliif miira aartii kanaanan hawaasa koo, uummata koo, saba koo fi biyya koo itti aansuudhaan warroota koo, maatii koo, bulaawwan koo hunda isaaniitu karaa aartii kanaanan ibsadhee baafachuu danda'a jechuudha. Tole faayidaa aartii yoo akkamitti nutti himtamee dhaloonni haa hubatu? Aartii jechuun faayidaan isaa faayidaa hedduutu jira. Isaan keessaa muraasni tokkoffaa irratti bu'aartiyaaf ni ta'a. Bu'aartiyaaf haa ta'u malee itti aansuudhaan immoo namoonni adda addaa irraa hin bu'aaru. Miira koo san immoo dabarsee itti ibsachuu nan danda'a. Yoo miira koo dabarfadhee himadhu san immoo faayidaa irraa argatu jechuudha. Faayidaa yoo irraa argatan kan immoo irraa baratu. Yoo irraa baratan nama saniif faayidaa guddaadha jechuudha. Tole aartii dagaagsuu keessatti dhaloonni maal godhuu qaba jetta? Dhaloonni aartii dagaagsuu keessatti cichoomanii waa'ee aartii san maal akka ta'e qoratanii qo'annoo fi qorannoodhaan bira gahuu qabu jechuudha. Tole walaloon siif kennaadha moo waan barnoota muuxannoon fitti? Walaloon anaaf kennaadha. Akkamitti walaloo koo keessa kitaaba koo keessa akkana kan jedhutu jira. Maalaan godha dhalootan jaaladhu osoon kennaa ganamaa baadhu ani ilma namaatii hamma kee gahuu baadhu jira. Baay'ee gaariidha. Kurkuriin kottee duudaa fardeen dhageessisu maseenummaan gaangee ammeenyi ittiin beeksisu hawaasni galaanaan ganna nama ceesisu darbatanii gaabbanii gaabbina sin deebisu qaraa harkaan dhaabanii booddeen ishee nama guba gubaan abbaaf dhaabanii abbuma hordee huba hojii uumaa raajidha inni akka namaan ta'u abbaan ofitti hin dhabu qalbeeffadhu yaa tiru jedha. Dhaloota hubataa galma dhugaa jaaruu hayyoota beekumsaan addunyaa jijjiiruu dhaloota akkasii har'a uumuu boruu naamuu harka saamaa boruu farra taaruu. Tola dhugaan siif maal? Dhugaan anaaf hin qallatu sin citus dhugaa otoo hin qabaadhee nama fakkeenyaa fi dhugaan anaaf maal sin jedha ilma waaqaati jedha Oromooni. Dhugaan ilma waaqaati jedha akkuma san anaaf illee dhugaan anaaf waan guddaadha. Akkan dhugaatiif bakka qabu wanta biraatiif bakka hin qabu jechaadha. Talagaa daawwattoota keenya guyyaa ayyaanaati walaloon na keessaa madditi jettee jirta walaleessiif. Tole baga geessaniin isiniin jedha hundi keessanii walaloon ani isinii iyyeessu kitaaba koorraa yoo ta'u walaloota hedduun kennaa walaloonan qaba. Haa ta'u malee walaloo kanaan immoo miira adda addaan ibsachuu danda'a. Kanaafi walaloo ama fakkeenyaa fi mata duree tokkoon isinii jedha jecha waa'ee haadhaati. Maaliif bakka kufeetti nafaanaa kuftee bakka cabeetti nafaanaa cabdee iddoo adda addaatti na gargaartee abbaan illee bakka socho'eetti nafaanaa socho'ee bakka dhaaba'eetti nafaanaa dhaabatee saniif jechaadha. Kanaaf kallattumaan gara walalootti yoo ceenu ayyoo koo harmee yaadha na deesse na guddisuuf jecha bakka meeqa geesse maal taatee ilma koo maaltu shanqattee jettee of na dadhabdee imimmaan kee harcaftee sabbata kee dachuuf dugda kee jabeeffattee anaa nyaatu harmee anaaf jecha cabdee biyya abdii boruu barbaannaan naannoo Oromiyaati dachee miidhagduu bareedduu biyyaati kanaaf gootonni Oromiyaa diina ofirraa lolatti baga dhalate Oromiyaa keessatti gootummaa taanaan abdiin boruutis sanyii leencaati. Tole gaa kuusaa walaloo ati barreessite baay'ee qabdaa dhugaa fi cubbuu waan jira. Anis kitaaba na keessa waan dhuunfadhe qaba. Egaa daawwattoota keenya dhugaa fi cubbuu waan jirutu jira. Ni akkamitti nu ibsa dhugaa fi cubbuun sun walitti firoomsa moo addaan babaasa maal jaa akkamitti barreesse laata? Mi waan ichi nuun jettu nuun jedhe. Dhugaa fi cubbuun maaliif namni cubbuu hojjetu fi namni dhugaa hin qabne kun maal jedhama namni dhugaas cubbuus qabu jechaadha. Maaliif cubbuu hojjette dhugaa hin qabdu jechaadhaatiin. Yoo cubbuu hin hojjenne immoo dhugaa qabda jechuudha jecha. Maaliif atiin wanta kamirraayyuu wanta soba ta'e kamirraayyuu bilisa waan taateefi kanaaf dhugaa fi cubbuun garagaraa. Cubbuu namni hojjetu jechuun nama sobaa jechuudha. Namni dhugaa qabu jechuun immoo dhugaan isaa kan hin qallanne yoomiyyuu taanaan dhugaan isaa amma rakkitte malee boorummoo abdii akka itti taatu jechaadha. Dhugaan sun akka biraanaaf ni jechaadha. Ati namuma? Ati namuma jecha. Maaltu shakkisitti uume ati namuma? Sirri. Ati namuma wanti hin jeefi jira. Amma fakkeenyaaf kana yoon barreessu baay'ee miira gadaantummaa keessan jiraayyuu namoota ilaalcha hin taane namaaf qaban ilaalcha hin taane yoo sii qaban immoo
kaayyoo keetiif gufuu sitti ta'u. Yoo kaayyoo keetiif gufuu sitti ta'an immoo wanta akkanaa kana immoo si keessaa madduu danda'a. Maaliif kennaa walalootaan qaba waan ta'eef wanta akkasii sun na keessatti uumamee ati namumaa garuu wanta hin jeefi maaliif namoota kaayyoo kootiif gufuu natti ta'anii namoota adda addaa immoo akka irraa hubatanii namoota badaa fi namoota gaarii akka irraa gargar fu'anii baraniifan ati namumaa garuu jedhee jechaadha. Tole walaloo fuula dhibba qabdu barreessitee jirta. Mata duree garaagaraatu achi keessatti argama. Laata achi keessaa tam akkaan jaalata Abbaay Baqqalaa mata duree sun keessaa? Mata duree hedduun jaaladha. Garuu maaliif wanti na keessaa maddu wanta kamiyyuu baay'een jaaladha. Dhaloota boruutiif illee abdii ni ta'a jeetanan akka kootti fudhadha jechaadha. Garuu walaloota ani jaaladhu keessaa mata duruma qofan jedha jechaadha. Dhugaan maal akka taate ni ibsa jechaadha. Mata dureen kitaaba kootii dhugaa hubachiisa dhalootaa ja'a. Kallattumaan gara walalootti yoo ceenu dhugaa hubachiisa dhalootaa nuti quban qabnu sobni dudduubaan nama nyaata. Sobduun na afootti gaara sagal dhaabdee akkan dhugaa koon argineetti awwaalte. Dhugaa koo yoomuma baata dhiitee baritee sittan awwaadha. Na dhiisaanan deema gara dhugaa kooti sobduun hin dadhabdu waan humtee na gooti. Waan humtee gooteetuma na gooti malee aan dhugaa koo nan qadhu du'ee tan bada malee. Akka dhamaa yaada duwwaa gara dhiibee kuffisu ija dunuffadhee allayyaa seenee dhugaa koo barbaada. Dhuguma nyaanni fi garaan keessa walii beekaa wal barbaada. Kanaafi dhuma irratti dhugaa koo argadhe sobduun dura na dhamaasaa baate waan jettu wallaalte. Kanaafi sobaan afaan mimmiidhagaas jaalata akka koo ta'e dhugaa hubachiisi dhaloota. Baay'ee gaariidha gaa'ee ammaas itti bashannanaa jirtanii walillee irraa barachaa jirtanii ittillee booraa walis baraa jirtan jeetiin abdadda. Tole amma immoo reefuun tana waa'ee oolma haadhaa harmeen ofii maal akka taate bu'aa bahii meeqa keessa baatee gara baatee duyda baatee eegasillee guddisuudhaaf gaara meeqa baatee asin nama bahuudhaaf galata isii hanga humna isaatti ibsee jira. Waa'ee abbaa maal jette? Ani abbaa koo akkan itti ibsuun qabu. Hanga urmii amma jiru tanatti kutaa jaha barataa kutaa jahaffaati. As keessatti kitaaba boru dhalootaaf ni ta'a jedhu hanga isaatti barreessee jira. Waan jajjabeeffamuu qabu. Asumaanuu mana barumsaatis barsiisota isaatis warreen harka isa qabanii isa jajjabeessan hundaanuu galatoomaa jecha jireenya kanoo akkamitti ibsite? An jireenya akka itti ibsu jireenyaan walalumaan nan ibsa. Mee ibsi? Jireenyi biyya lafaa yoo fete si galmeessitee okkisatti warrumti kaleessa sooromee qabeenya ammachaa'e har'a meeqatu dhabee qaamni isaa ajaa'e isuma kaleessa yoomeeyyummaadhaan qaamni isaa ta'e cittoo meeqa urgeessinee har'a goone shittoo yoo mana irraa fadhe hiyyeessi qoonqoo mul'ate lafee yoo mana irra dhufe toora naqaa dhufe asumatti sooressi nyaatee quufee kaaffee taa'ee dhuga hiyyeessi bakka bulu dhabee barandaa taa'ee muga garuu sooressallee ta'e abbaa gama fiixaa hiyyeessallee ta'e abbaa mana citaa yoo argatte nyaattee yoo dhabde gahu bulu kanaaf jireenya hiika biraan qabu. Carraadha moo carraaqitti amana milkaa'ina keessatti? Milkaa'ina keessatti carraa kanatti fakkaatan. Carraaqa wantoota adda addaa wantoota gufuu sitti ta'an wanta kamiyyuu dhaga'uu baattee yaada namoota adda addaa dhiiftee yaada nama tokko lama kasiitoo fo'attee kasiin taane dhiiftee kanaafi wantoota adda addaatiif bakka kennuu dhiiftee wanta keetiif ciccoomtee yoo hojjettee wanta kee sanitti kaayeffattee wanni sun hin ta'a yoo jettee wanni sun ta'uu danda'a jecha kanaaf carraaqaan jedhan akka kooti. Baay'ee gaariidha. Biyya sana keessatti gaa warreen guddina biyyaa keessatti dugugguruu lafee duydaa ta'anii jira. Reebuu duydaa. Qotee bulaa fi barsiisota. Mee waa'ee qotee bulaadhaa waa'ee barsiisota isaan lameen kana wal bira qabee jarri hullachuu dildila jeetiin jira. Akkamitti ibsa laata barataan qaxaleen kun? Egaa qotee bulaa fi barsiisa waan fakkaata haa ta'u rakkoon qabu qotee bulaan anaa fi ka'umsa yoo jennu amma fakkeenyaaf wanni tokko akka barnoota ogaartii irratti baradheetti wanni ka'umsi ta'u tokko tuqaarraa ka'a jira tuqaa sanirraa wanti adda addaa babal'achuu danda'a jechaadha. Kanaaf tuqaarraa waan ka'uufi amma warroonni magaalaa keessa jiranillee warroonni kamillee qotee bulaan yoo qotee fide namoonni adda addaa magaalaa keessa warroonni jiraatan sooromuu ni danda'u. Barsiisonni illee akkasumatti lammii qaranii lammii akka kootii kana baasuu ni danda'u. Ani amma ilma qotee bulaa yoo nan ta'e ilma qotee bulaa san kan barsiisu barsiisaadha jechaadha. Kanaafi qotee bulaa fi barsiisaan walitti dhufeenya qaba. Karaa barnootaatiinis karaa ilma isaaniitiinis ta'e walitti dhufeenya qaban akka kotti. Irra deemnee ammas baga geessan isiniin jechaadha. Dhiiro
akkam dubbiin yookaan rakkoon yoo si gabaabbatte gubbaan utaalu yoo dheeratte immoo jalaan bu'u abbaa yoo rakkate ni beekaa. Ani akka kootti rakka'ee hin beeku. Ani rakkoo maal jaadu abbaye? Rakkoo kitaaba korree waa'ee rakkoo barreessee tan jira. Rakkoo hedduu nan beekan maaliif wantoota adda addaa anamma duraanii baay'ee maatiin kootillee walumaan turre haa ta'u malee ani rakkina keessatti haanan jiraadhu malee maatii harka qalleeyyii keessatti haanan jiraadhu malee wanti na keessa jiru sun immoo dureessa jechaadha. Wanti na keessa jiru sun dureessa waan ta'eef ani immoo wanta na keessa jiru sanii baay'een boonaa jechaadha rakkina kootti. Garuu maaliif ani wantan keessa darbee buukuuf immoo warroota boruu kana immoo rakkataas haa ta'u rakkattus haa ta'u namoota kamiyyuu nan beekaa jechaadha. Maaliif ofirraan kaasee waan arguuf jechaadha. Kanaaf rakkina sirriitti argee tan jiras hubadhee tan jiras barnoota illee anamma barsiisoo maatiin kan koo hin rakkisu jechaadha. Barnoota kan koo ofiinaan of barsiisa. Barnoota kan koo ofiinaan of barsiisa. Kaffaltii ofiifan kaffaladha mana barnootaati. Haa ta'u malee maal hojjettee kaffalatta? Ani wanti na hojjedhu yoo baay'eetu jira namni illee na jaalata. Namni na jaalata namni waan na jaalatuuf waan kamiyyuu naa kennuu danda'a. Kana naan jenna naa kenna namni bakka kamittuu na jaalata namni. Amala qabda jechuudha. Amalaan qaba. Mee seenaa jechuun maal jechuudha? Ati yoo seenaa teetirraa waan nu qooddu qabda dursa mee seenuma jechuun maal jechuu akka taate nutti himi? Seenaa jechuun wanta darbe jechuudha. Wanta darbe kana immoo dhaloonni immoo wanta darbe san immoo wanta fuulduratti isaanii darbe san beekuu hin danda'an jechaadha. Amma fakkeenyaaf anama akkan qoradhee bira ga'etti seenaa jechuun amma fakkeenyaaf Hacaaluun maal jee akka achi buutee kee dhabame akka miila bakarwaaree bareedditti awwaash gama wal jaalanna wal dhabnaa reeje kanaan maan seenaatu isa yaadata jechaadha. Amma bakarwaareen miila isaa onnoo dhabuu malee dhaloonni akka keenyaa kun bakarwaareedhaan bakarwaaree miilli kemerre jeen yeroo achi booda ishii achi buutee jedheen jecha maaliif kaayyoo qabaachaa kaayyoo isaa san galmaan ga'uu fi miila isaa yaadatu miilli irraa bu'ee jecha kana seenaatu yaadata jecha. Seenaan sun immoo anaaf seenaan waan guddaadha waan barnoota namaaf kennuudha. Dhaloonni immoo boru immoo isarra caalee akka qaroomee seenaa sanirra dhaabbatee wanta biraa akka hojjetuuf jechaadha. Yaa akka ajaa'ibaan naa deebisee guutumaan si kannee qabdan. Seenaan abbaa maal fakkaatti? Seenaan kan koo ani barata cimaa anan ta'u malee ani barata bakka kamittuu namni cimaan hin jira yoo jaani gowwaadhaan duraan baadiyyaan jiraadha. Yoon baadiyyaa jiraadhu sanii barnoota hin galtu naan jedhanii akaakiyyuun kootii fi akkaawwan kiyyaa jechaadha. Barnoota hin galtan yoo naan jedhanii unifoormii obboleessa kiyyaa akkatti harkatti rarraafadhee tanan mana barnootaa seenee jechaadha. Mana barnootaa laaluu fi majaa jedhama. Achi seenee tan tokko jeetan jalqabee daftara kan obboleessi kiyya duraan barateetti darbee barnoota baay'ee fedhiin qabaa hin barattu naan jedhu. Achi booda nan deemee tan nan galmaa'ee barnoota nan dhiisee asan galee ergan as galee tokko jeetan jalqabe sitti mana barumsa kanatti na barsiisanii gaafii tokko gaafii 30 irraa qoru gaafii 30 irraa ani kanan baradhu kutaa tokko gaafii 30 irraa qoranii gaafii 30 nu deebise 30 nu deebise tanan barattoota duraan barataa turan wajjin akka har'aa baradhee akka boruu kanatti qormaata nan duuchee jechaadha. Duuchee tanan 30 irraa 30 duuchee chookoleettaa wantoota adda addaa kana naa kennanii yeroo sanitti baadiyyaa magaalaa nu naafaara maal akka ta'een beeku achi booda chookoleettaa maali wanta jaamutu jira isa naa kennan barattoonni na faana si faana qo'annu malee jedhu kaayyoon kun immoo maaliif boru dhaloonni boru kun immoo akkamitti nan boo yoo nan lammaffaa sadaffaa baate naan jan nan boo sababni isaa maaliif waa wayitu na keessa jira waan ta'eef jechaadha nan bo'a yoon boo kana immoo dhaloonni boru immoo narraa hubataa jechaadha. An garuu akka maaliif wantoota adda addaaf osoo hin ta'in odoon beekumsa qabu maafan dhabaan jaa saniif seenaan kan koo san fakkaataa jechaadha. Waa'ee baadiyyaa fi magaalaa akkamitti ibsitame? Baadiyyaan magaalaa lachuu anaaf waan gaariidha. Lachuu anaaf waan gaariidha. Sababan jee qabaa. Magaalaa yeroo amma fakkeenyaa fi magaalaa kana
wantoota adda addaatiif magaalaa keessatti wantoota adda addaa kalaqa adda addaa namoonni adda addaa abbootiin qabeenyaa adda addaa simaddii dhaabatu jechaadha. Isaan magaalaa keessatti argamu waan ta'eef simaddii dhaabatu. Abbootiin qabeenyaa wanti kamiyyuu bakka kamittuu kan jiranii namni kun waan akkanaa qaba waan akkanaa qabaa jedhanii si jajjabeessu jechaadha. Nu yoo dhaloonni amma akkam akka turre maal akka turre eessa akka jirru abbootiin keenya jaarsolii manguddooliin keenya kan argaman baadiyyaa keessatti jechaadha. Baadiyyaa keessatti immoo seenaa addaa duudhaa Oromoo safuu Oromoo wantoota adda addaa kanneen immoo manguddoo Oromoo hayyuu isaan irraa barachuun ni danda'ama jecha wantoota adda addaatiif baadiyyaanis magaalaanis barbaachisaadha. Tole. Maqaan koo Baqqalaa Baraadhaan jedhama. Gaaddisee Giddoon jedhama. Tole abbaa isiniif dhalamee gaffaadha? Abbaayi. Dhalamee gaffaadha isiniif? Hangafa? Sadaffaadha? Tole ijoollee teessan keessaa akka abbaayee namoonni dhaloota qabannee baara jaan hin jiru? Hin jiru. Ni jiranii? Hin jiru. Tole mee gaarraa footoo televezyiiniitiidhaan guyyaa ayyaanaati isin daawwachaa jiranii waa'ee abbaayee maal nutti himtame? Waa'ee Abbaayii baay'ee itti gammada. Baay'een itti gammada. Barumsa isaa irratti jajjabeessuu kiyyaaf ittan gammada. Ofiillee of ilaalee of barsiise. Nan gammada baay'ee na gammachiisa. Umurii isaa kanarratti baay'ee na gammachiisa. Ijoollee lamatu jira. Manuma barumsa kanatti baratu. Ijoolleen lachuu akka wal faana ta'anii wal qoratanii akka isaan barumsa irratti ciman taasisuu hordofaatti hin jiran. Anis illee xiqqaasaa baradheen jira. Sanirraa nanan ka'e baay'een ijoollee baay'een ciccimsaa jira. Amalli isaa waan nutti hin qabdani? Amma hin qabu. Amalli isaa akkuma argitan kana baay'ee bareeda. Tole egaa maqaan koo barsiistuu Zannabuu Balaayineen jedhama. Baga guyyaa irraa kana geessan hundi keessanuu jechaati. Waa'ee Abbaayii yoo ibsuu barbaadu Abbaayii jechuun uumama addaati jechuu nan danda'a. Walaloo ammuma daree keessatti yoo ijoolleen xiqqoo akka waajeequu ta'anii Abbaayiin jiru mee Abbaayii ka'iin jedhaan mee waan ta'een bashannansiisii. Baruu barsiisuu qofaa osoo hin taane waa dubbisuu irraallee barnoonni argama waan ta'eef yogguma isaan battaluma sanitti uumeeti barattoota bashannansiisee akka barnoota argatan taasisaa jechuudha. Akkuma Abbaayii kanatti warroonni akka isaa baay'eetu jira. Gumii keessatti illee haala adda addaatiin dandeettii ofii qaban baasaa deemaa jiru. Haaluma kanaan Abbaayii ilaaltanii Abbaayiin irraa barnoota gahaa fudhattanii akkuma isaatitti dhaloota booda keessan jiruuf akka ergaa dandeettii keessan ibsitaniif isinii dabarsaa jechuudha. Barsiisaa Mustafaa Muhammad Daayibaasin jedhama. Barsiisaa mana barumsaa Maqii sadarkaa tokkoffaati. Egaa barataan Abbaayii barataa qaxalee mana keenyaati jechuudha. Barataa akka mana barnootaatti qabnu keessatti ani akka mana barnootaatti illee itti gaafatamaa gumii gaadaa isa mana barumsaati. Barataa kana immoo yeroo tokko tokko carraatu waan tokko carraa argamettu waan garagaraa akka maddisiisu taasisa. Barataan Abbaayii yoo ilaaltan hojjaan isaa gabaabaadha. Garuu hojii fi mul'ata dheeraa nama qabu. Nama mul'ata dheeraa qabu. Gaafan laalu barataan kun darbe keessatti deemsifti isaatu nama diraama hojjetu fakkaata. Wagguu deemu wagguu dubbatu nama diraama hojjetu fakkaata. Achumarra ijadhee guyyaa tokko waame baruu barsiisuu maddittis gumii kana gaafa taasisu sochoosu Abbaayii ati keessa kee waatu jira. Hojiin kan kee bifa haala kan kee irratti ilaalu waatu si keessa ifa waan taateef gumii kana keessa seenteetti dandeettii kan kee kana maaf hin calaqqisiisne jedhee gaafan gaafadhuga tole barsiisaa oonnumaan hamu keessa kootii dubbattan jechuudhaan gumicha keessatti gaafa hirmaatu immoo wanni ajaa'ibsiisaa waan gaarii dhalattoonni booda dhufan irraa baratan barataa waggaa umrii sadarkaa xiqqaana sadarkaa mana barnootaa barataa kutaa jaaffaa ta'eeti hojii bal'aa hojii bareedaa osoo qaamni barate sadarkaa digirii PhD irra jiru barreessuu osoo danda'uyyuu inni immoo umrii isaa kanatti mul'ata keessa jiru sana carraa argame kanatti fayyadamee gaafa waan kana hojjechuutti seenu
hamma immoo guyyaa irraa kana ga'uu isaa kun kaanuufis akka barsaatti illee akka maatii isaatti illee akka kootti gammachuu guddatu na dhagamee jechuun barbaada. Maqaan koo barsiistuu Mariyaama Sa'id jedhama. Itti aantuu gumii kanaati. Waa'ee abbaas gaafan dubbadhu baay'ee waan nama ajaa'ibsiisu dalagaan isaa garuu baay'ee fagoodha dheertuudha. Ammas mucaan kun bakka guddaa nuuf ga'a isinis galatoomaa dhufuu keessanii fi baay'ee ulfaadhaan jedha gama kooteen. Talagaa daawwattoota keenya ammas walitti deebinee kan wajjin jirru ammallee hiriyoota isaati wajjin guyyaa ayyaanaatiif akkami gaa wayii nu biraa qottani wajjuma jirraa. Tole mee maqaa kee ifi miti hiriyaa kee tokko irra gaachidha isaa jirra jirraa. Eegana jirra. Maali abbaa akkamiin nutti himta maal irraa baratta amala isaa irraa hoo iccitiin isaa irraa qoddattoo maaltu jira ati osoo maal gargaaraa turte. Akka geessan ayyaana oggaallee jechuun maqaan kee yommuu barataa ayyaana ogattee guddatan jedhama. Waa'ee baay'ee hundumtu ibsaa ture. Ani immoo kan ibsu waliin barataa turres naannoo tokko galallee. Abbaa immoo kana malees amala nama qabuudha barataa cimaadha. Tole. Dandeettii afaanii ganas hin qaba. Tole ati yoo dandeettiin gaafa isa laaltu gaa hiriyaan fakkaata waa burqisiisu jirtamu akkami gama barnootaatiin maal fakkaata? Gaafa barnoota illee barnootaan cimaa waan galannaa gahu. Ani immoo barnoota nyaatan illee hojii aartii nan barbaadaa illee hojii aartii duratti hirmaachuu barbaadaa jechuudha. Tole gara fuulduraatti ati mul'anni kee maali? Artistii. Artistii ta'uu yaadda? Barnoota cinatti jechuudha. Tole baay'ee gaariidha. Achi gahuudhaaf immoo maal godhuu qabda? Tattaaffii. Tattaaffii fi barumsatti cimuudha qabda jechuudha. Jalqaba irratti baga ayyaana Faasikaatiin isiniin ga'e jedha. Maqaan koo Ziyaad Araba Muhammad jedhama. Kanan bara'us kutaa ja'affaa mana barumsaa asumatti baraa jechuudha. Tole gaafii abbaa itti osoo hin dabarre dura waa'ee ulee tanaa, waa'ee uffata kanaa, waa'ee kunoo maal jedhama? Ruufa. Meetti miidhawwatu ijoollee raafurtu jechuudhaaf hin jaabargaa. Kana amma yeroon isin ibsu kuni bokkuu jedhama. Kunis aadaa uffata aadaa gadaan qabatu keessaa kun immoo uffata aadaa Booranaati jechuudha. Tole ruufni maaliif godhama? Asirratti jalqaba irratti bareedinaa fi warri abbaa gadaa kallacha isin godhatu isaanis abbaa gadaa ta'uu isaanii beeksisuudhaaf isa godhatu jechuudha. Gaafa guddatte biyya tana dura deemtee gadoomuudhaaf ati mul'ata qabda? Tole ni waa'ee abbaa akkamiin nutti ibsitamee hiriyummaa isaa keessatti? Abbaa hiriyaa kiyya baay'een jaaladhu innis na jaallata. Abbaa yeroo kitaaba kana barreessus baay'een anis isuma gargaarii tan jira. Abbaa immoo amala isaa jaaladhu keessaa immoo harka qallee gargaaruu ni jaallata. Kitaaba isaa yeroo barreessu kanas ani wanta irraa hubadhe barsiisaan qortuu akka ta'e qortuun waan maraa akka ta'e yeroon isa dubbisu kanas walaloo tokko irraa inni jedheera. Barsiisaa qortuu lammii isaa kan akka barsiisaa isumatti arganii ittuma yaadanii barsiisaa jabeessii doofummaa balleessii barattoota dhagaa barsiisaa dhageenya barnoonni nuuf qabeenya barsiisaan hundidha jalqabni qubeedha seenaan banne wanta hin cabne jira. Kanaaf seenaan abbaa hin badu Haacaaluun seenaan nyaata malee hin badu jaati akkasuma jechuudha. Anis amma mul'anni koo akka isaa ta'udha jechuudha. Imalli biyya milkaa'inni isaa icciitiin beekumsaa abdii teessan cimsaa dhaloota ga'umsaa falli jiru isaa biitii horatte dhaloota barate hin kuftu dorgomte oomishamaa jira inuma hin kuftu biitii bika jilbiifattetti naftu kanarraa qopheeffanne kanuma fakkaattii gaa qophiileen OBN gaammeedha akkuma itti fufte jirti guyyaan guyyaa ayyaanaati qophiilee hafa wajjin shaashaa jechaadha waliin boaraadha torban immoo kan walitti deebinu ta'a hangasittuu nagayattiin isiniin jaa isinillee warreen teessanii nu daawwattanii hanga ammaatti waan biraa qoddachaa turtan galata qabdu dhufaadha.